Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii anaa dhufuu eegalee jira. Qophii anaa dhufuutiin yeroo garaagaraatti keessummoota muuxannoo fi mudannoowwan adda addaa isiniif qoodan kan isin biraan geenyu har'as keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa nama qorannoowwan adda addaa geggeessanii qorannoowwan isaanii biyya keessattis ta'ee biyya alaatti kan beekamtii argatanii barnoota qonna waliigalaatiin kolleejjii qonnaa Jimmaarraa dippiloomaa qabanii barnoota saayinsii biqiltuutiin yookiin immoo isa pilaant saayins jedhamu saniin yuunivarsiitii Harommayaarraa digirii argatanii jiru. Digirii jalqabaa isaanii kanaan alattis barnoota qonna wal simsiistuu fi haala nyaatatiin biyya Itaaliitti advaansed dippiloomaa qabanii agrooforestariidhaan immoo biyya Awustiraaliyaa yuunivarsiitii Meelboorn irraa maastarsii isaanii argatanii jiranii. Akkasumas sooshaal antiroopooloojiidhaan ammas maastarsii lammaffaa akka barachaa jiranidha. Eenyu isaanii jechuun keessaniin oolu. Obbo Dachaasaa Jiruu jedhamu as namaddiitti argamanii jiranii. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eedan. Hayyee gaa asitti argamuu keessanii fi daawwattoota keenya kabajanii baay'ee galatooma isiniin jedha dursa. Baay'ee isin galateeffanna. Waa'ee keessanii waan baay'ee haasa'eerame. Waa'ee keessattuu waa'ee barnoota keessanii tiin wal qabsiisee wantoonni hin kaase ni jiran jechuudha. Iddoo dhaloota keessaniitti raayaa kaanu. Kan dhalattanii guddattanii Arsii shirka naannoo Hiddoo jedhamtutti. Ani immoo ishee tana maaliin wal qabsiisuu barbaade waa'ee ogummaa keessanii waa'ee barnoota keessanii kana yoon ilaalu waan iddoo dhaloota keessan kanaan wal qabatu natti fakkaate. Mee barnoonni keessan irra caalaan waa'ee bosonaa, qonnaa, biqiltuuwwan adda addaa waan kana kanaan wal qabata. Durumaa bakka dhaloota keessanii tana wajjin wal qabatitti kan jedhuun fedhiin achi jirti laata kan jedhuun kaasuu barbaade waa'ee hiddoo tana meenuu kaasati as gara ogummaa keessanitti nu dhufa. Egaa ani amma maqaan kiyya akkuma Dachaasaa Jiruu jedhama. Dachaasaa Jiruu Buttaati. Buttaan kun ilma jiddu galeessatii loon horsiisaa baay'ee beekamaadha. Amma na yaadachiiste waan kana. Hiddoo jechuun immoo Booranni nuyis gaadamee Booranaati. Booranni hiddoo jedha. Magra Oromooti, magra Araaraati, magra hangafaati. Booranni yoo hiddoo jedhuun warri tuulamni immoo lowaa jedha. Goonan immoo jidduma kana lamaanuu wal simsiisee hidda lowaa jedha. Hiddoo jechuun kun maqaa biraatis hin qabaa sardoo ka jedhamu kana. Sardoon kun immoo sardoo furdaa, sardoo qal'aadha, marga sardooti. Sardoon kun sardeena qabe akka qeerransaatitti kan jedhu margi kun lafa biyyee sardeetoo qabeeti bakkee aanguun jirtutti. Fuldurattis biqilaa, duubattis biqilaa, mirgattis biqilaa, bitaattis biqilaa, kana jidduuttis biqileetoo lafa akkasitti lafa uffata lafaa ta'eetiniin bishaan kan sirriitti gadi seensisu kan aannan sirriitti lafa hongofte gabbisee yabbisee lafaaf tolu sa'aaf tolu kan bishaan lafatti araarsu biyyeetti araarsu biyyee dhakaatti ka araarsu sa'a okoleetti ka araarsu kanaafuu biyya aannanii jenneetoo yoo fudhannu irreechan yoo itti fayyadamnu sardoo kanaan itti fayyadamna. Sardoon kun immoo yoo dikee itti nayne qal'aan kun immoo gara sardoo furdaatitti jijjiirama. Gabbatee tooyi. Amma sardoon furdaan kun magaala adda addaa keessatti kubbaa irratti taphataniitiin yoo dhiitanillee yoo tokko kutan hidda biraan kutanii yoo bakkee tokkoon cite hin badu hin barbadaa'u margi kun. Kanaaf margi kun lafa fudhateetiin marga waan baay'eef dhiita kana yoo fudhanne loon akka keenyaa kophee callaa oduu hin ta'in kophee gaafa qaba looni. Harreenillee kophee gaafa qabdi. Kanaanuu barbadeessanii irra dhaabbataniitiin waan kana lafa kana wannan hongeessiniif Oromtichi hiddoo kana fudhatee kanaafuu akkasii wal qabachuu danda'a. Seenuma tanaan wal qabsiisnee mee qorannoowwan keessan keessattuu qorannoo isinii bosonaaf marga walitti dhufeenya inni rakkoo bishaanii fi
rakkoo nyaatan wal qabatee fiduu irratti qorannoo geggeessanii ni jiranii. Kunoo kitaabnu as ni jira. Isa kanarratti waa xiqqoo kaasnuu laatamee waa'een qorannoo keessanii waa'een argannoo keessanii maali kan jedhu san inni kun joornaalii biyya alaarrattis maxxanfamee jira. Kunoo as jira. Hubannoon waa'ee bishaanii bishaan bakkee hanqina qabutti baay'ate bakkee akka galaanatitti bakkee itti roobe sanirraa immoo gara biraatitti deemee lolaa ta'ee badii uumu kun akka hin jiraanne uuman haala itti waan roobe san lafa keessa seenee kuufamee ka kuufame sun akka burqaatitti akka bayu ka godhuu dandayu maalinii margaani wanni guddaan bosonni immoo ka irratti roobu suni damee isaati irratti jiidhan ofirra hambiseetiniin kan lafa gayu harkuma salphaaf ta'uu danda'a akkuma damee mukaatitti. Kanaafuu kan irra gayu sun immoo achumarraa daffeetiniin bubbeen immoo ol fuudheetiniin akkanuma ol dabarsa. Maali bishaan kun haal kanaan ol dabree lafa keessa gadi seenee burqeetiniin warra jala jiraniif ka yaa'uu danda'u kana. Amma kuni bishaan kuuseetiniin margi akka jiraatu kan godhu marga keessaa immoo hangafni kan jennu kana marga kana ta'uu isaa yaadannoo keessa galchineetiniin wannaan bosonni manca'uun bosonniif margi manca'uun wanni inni fiduu danda'u bishaan kun akka lafa keessa gadi hin seenne akka bakkee qubate sanitti illee ol kaaseetiniin akkuma waan kubbaa nama taphatuutitti ol dabarsaa akka hin goone akka godhu mukni kun waan baduufi waan nama kana maratu bada jecha kan roobe sun akkasumatti lolaa ta'eetiin hin badaa waaqayyollee samii irratti fe'ee hamma fe'u qaba. Uumamni hamma baatu qaba. Hamma roobu qaba. Hamma barbaachisu san uumamaan yoo gadi seensisuu baanne hongeetu bu'a. Kanaafuu lafti jiidha dhabdi. Marga biqilchuu dadhabdi, midhaan biqilchuu dadhabdi, nama dhugu itti fufinnaan lagni akka hin yaane godhuu danda'a. Kanaafuu hongeen kan bu'uu danda'uu fi waan kana lamaan mancaasuudhaanii haal jedhu irratti qorannoon inni duraa ikoohaydirooloojii, haayidroobaayoloojii isa jedhu san irratti. Kun joornaalii irratti maxxanfame qorannoon keessan kun? Joornaalii irratti ka maxxanfame egaa duraan durseetumaan wanni guddaan tokko biyyi tun biyya bishaaniin badhaate. Biyya jiituu daraartu biyya midhaan hin beekamte akka addunyaatittu akkamitti hanqinni bishaanii dhuumame hongeen namatti buuti akkamitti namni rakkateetiin hin beelayaa yoo jenne waan wal madaaluu miti waan dhagaa gurrattuu ulfaatu kanaafuu maaliif kan ta'a jedhameetoo haalsan irratti kan hin qorannoon kun immoo ka adeemsifame Jimma keessatti illee wanna warri buna oomishu wanna dubbatan warri horsiisee bulu warri dagaagsee bulu warri facaasee bulu waan dubbatanirraa warri beekan hayyuun jecha saniin wal madaalsee qorannoon akka adeemsifamu warri addunyaa dhufaniitiin warra addunyaa ka dhufe kanatu waan kana beekamtoota kan ta'ani karaa bishaanitiin Awustiraaliyaa biyya Ameerikaa biyya Afrikaa biyya Awurooppaatirraa ka dhufanii wannumti kun nu hajabsiise nu raajechiise jedhaniitiin waan kana qorannoodhaa fi hayyama kennanii maallaqa baasaniitiin biyya keessa deemanii beeksisa baasanii namni akka waraqaa itti dhiyeessu muuxannoo adda addaa akka walitti dubbanneetiin waan kana sirreessinu jedhanii haal kanaan wanni kun biyya kanatti Afrikaa keessatti yeroo duraa kan dhiyaate asirra waraqaa 3 dhiyeessee walgahii sanirratti ittiin fufameetiin immoo waggaa 10 akkasitti wannaa jedhaa biyya Afrikaatiif jedhameetiin amma immoo biodiversity ecohydrology waan akkasii jedhameetiin bahe asirratti waraqaa 2 kaniin waraqaa 3 kaniin maxxansee gara fuulduraatti ganaa bayaa kun amma akka abstract irratti wal morminee waan adda addaa jedhameetiin kaawwannaa jedhe kanaafuu waa'ee bishaanitiin akka addunyaatitti waan saayinsiin hammayyaa amma irra gahe kana kan sirriitti ibsee rakkina
waan tokko barmoota uduun ta'in rakkina hiikaa waan ta'e irratti waan lafa bu'u irratti waan lafee qabu irratti haal saniin kan hojjetameetiin wannaa jedhee. Hayyi. Emee amma isa kanarratti argannoo keessan kanaan akkuma jettanii Itoophiyaan bishaaninis badhaatudha. Qabeenya uumamaatiin badhaatudha. Haa ta'u garuu rakkoowwan bosona mancaasuu fi qabeenya uumamaa kunuunsuu dhiisuu kanaan wal qabatuun bishaan osoo qabnu bishaan wal qabatee bishaan dhabaa taane hanqinni nyaatatiinis wal qabatee qonnaanis haga barbaadamu hin deemamne kan jedhudha jechuudha wanni isaa. Argannoon keessan amma isa kanarratti kanaan wal qabataa jechuudha. Kanaan wal qabataa amma karaa kana akkamiin fooyyessinaadha rakkina kana. Rakkina cimaatu jira. Amma karaa aadaatiin maaltu jiraadha. Wanni guddaan tokko amma margaan wal qabateetu waa'ee margaa kana yoo dubbannu marga kana loontu dheeda. Warra kan akka gaalaa kan akka re'eedhaa muka kan wannaa jedhani. Ka loon dheeduun kana akka loon horsiisatitti loon hin beekamaan akka biyyaatitti illee akkuma addunyaatitti illee fudhachuu dandeenya Boorana. Booranni lafa hongeen buutetti loon horsiisee loon foonii loon aannanii horsiisee warra duraan bulu. Amma erga hammayyummaan dhufee hongummaan dhabni loonii dhabni margaa kan dhufe. Jarri kuni hin barreessan malee warra urjii dhayu warra yeroo sirriitti beeku warra dur hammayyummaan Afrikaa keessa sirriin jiru warri kushii kan beekaa ta'anii waytii fara'oonii saniin duraan waan jiru kuni waan irraa darbaatiniin dhufe ilma ilmatti darbaatiniin dhufe waan loon horsiisuu waan lafa qotu karaa lafa qotuutiin yoo fudhanne warra koonsoti ka fakkii guddaa waan baay'ee wanu. Kanaafuu amma waanuma lamaan takkan dubbadha raaga hayyuu Booranaatitti yoo saalan bade saala fooko badaa yoo hiddiin badde hiddan wal dhabaa yoo gugguuftuun badde jaarsa gugguufuu fi dulloomeetiin ka deemutu dhabamaa oduu san hin gahin du'anii yoo arbi badee kaayoo bada jenne yoo cirriif billaachi badee loontu badaa jedhani. Kuni kan jireenyi isaanii loon horsiisanii looniin jiraatanii loon erga badee namnuun jiru jechaadha. Kanaafuu akkamitti loon kana horsiistanii cirrii fi billaachi yoo bade maali akkamitti walitti hidhamaa yoo jenne amma Booranni akkuma jirutti lafa hin gubaa lafa kana kan gubu waggaa 5 waggaa 6 gubaa Waaqayyo illee ogguma 5 ogguma 6 gubaa isuma san teekinooloojii Waaqayyo san cut and paste godhaniitiin xiqqoo wayyeessanii hammayyeessuu jechuun akka hammayyummaatitti loon kan horsiisanii laf kana bakkee 4-5 addaan qoodaniitiin bakkee tokko dheechisanii yoo suni akka miidhamne bakkee biraatitti godhaniitiin akkasitti tartiibani akkasitti dheechisanii oggaa deebi'aniitiin bakkee calqaban san gayan suni biqileetiin dheeda ga'ee jira. Haal kanaan horsiisanii haal kanaan wannaa jedhan. Garuu mee amma keessattuu seenaa isaanii yoo cirriin baddee yoo billaachi badee loontu badaa kan jedhamu mee maaliin wal qabata? Eegaa gubaan suni silmii giraandii isa cinii kana balleessa. Kana yoo balleesse buutii balleessa. Miciree balleessa ameekalaa isa jennu kana isa kana mara balleessitiniin margi kun akka sirriitti biqilu godha margi kun sirriitti yoo biqilee loon in horanii jechuu amma cirriin tuni ka haftellee wannummaan loon kana dararu akka dhibaatitti Boorantichi wanni jedhu hayyuun Booranaa wanni jedhan dhibama hundaafuu sababa ta'aa jedhan dhibama hundaafuu waan sababa ta'uu fi cirriin tun immoo isii summeessitee dhiiga summeessiteetiin xuuxxeetiin loon kana darartu kana ishii irraa buqqisee gateeti dhiiga san dhugaa jecha dhiiga san dhuguu jechuun yaaluu jechuu. Bakka silmiin ciniinte san kan summaa'e san summii san keessaa dhuydi isa santi itti mi'aaya dhiiga santi itti mi'aaya kanaaf loon kuni dansaa ta'a in gammadaa dhibni fe'ee ittiin bu'uu jecha haal kanaan
karaa dhibaatiin. Karaa biraatiin immoo billaachi yoo bade kan jennu billaachi kun immoo irra balali'eetiniin daraaraa ka daraare kana ka dhiiraa dubartiirra godheetiniin waan hundaa akka yabbatu godha. Wanni margi akka yabbatu godha, margi akka baay'atu godha, margi akka baay'atee biqilu godha, akka yabbatu godha. Yeruma sanuu amma yoo gaafii gaafadhu wayitii sammataan nammoo loofne reefu haphachuutti jira. Oggaa cirrii wannaan billaachi jiraachuu baate margi kun akka mataa keetii kanatti haphateetiniin dhumarra molaayeetiniin badeetiniin saniin booddee roobni roobullee lafa keessa gadi hin seenuu bishaan balaa bishaan lola'aa ta'a. Haal kanaan rakkinni dhufaa. Waan adda addaa kana kan kawwannoo jennuuf bishaan waan hunda duraa waan barbaachisaa ta'eef lafa caffeetitti kan wal geenyuuf lafa margaatitti kan wal geenyuuf odaanillee garbiinillee waan adda addaatillee waan baay'ee muknillee muka ta'eefi miti kan booranni kabaja kennuuf faayidaa inni itti kennuufi ilma namaa bineessallee loonillee waan maraafuu qilleensafillee waan tolurratti uumama irratti hundaa'ee hamma jiraachuu qaba. Wanni tokko kan hubachuu qabnu mukni baay'achuu hin barbaachisu ta'a bakkee loon horutti bakkee margi jirutti. Maaliif yoo jenne bishaan xuuxeetiniin balleessuu waan danda'uuf waaqayyoo gubee balleesseetiniin takka dhaabbatti kan gaaddisaaf taatu. Kanaafuu wanni baay'atu mukallee yoo hin dhaabne jenne hamma baay'atu qaba. Yoo baay'ate imaayyuu biyya balleessa. Isa kana isinis qorannoodhaan deeggartaniitu waa'ee naannoo Booranaa falaasama naannoo Booranaa jiru kan qorannoodhaan deeggartaniitu miti odeeffannoo sirriidha argate. Hayyee egaa waan baay'ee kan haasa'uu dandeenyu yeruma keenya qusachuudhaafi ani duratti asuma waggaa seenuuf jennu namni maal naan jedha. Eenyu jennaan keessummaan kiyya obbo Dachaasaa jiru jedhamu jennaani. Abbaa Shifarraa siin jedhaniin mee waa'ee mucaa seenaa mucaa waa'ee mucaa isaanii wal qabatu tokko jira naan jedhan. Abbaa Shifarraan isiniin jedhani Shifarraan kun mucaa keessani moo maal inni seenan isaan wal qabatu? Eega wayitii baay'ee amma warri Ingiliffaan yeroo baay'ee kan biyya alaatittis bakkee adda addaatittis dhiyeessinu gaa namni waan tokko irratti yoo yeroo baay'ee xiinxalee achirra hojjete maqaa saniiti abbaa kanaa jedhameetiin baafama. Shifarraan kun afaan Amaariffaatiin maqaa mooringaati. Malee maqaa mucaa keessanii miti. Maqaa mucaa kiyyaati miti. Ayyee asumaa qabna. Kun as jira laala. Shifarrichi isa kanaa jechuudha. Shifarrichi isa kanaa mukraajii jedhama. Kun immoo firii isaati. Ingiliffaani mukraajii muka zamiira kiltirii isa jedhamu. Mukni kun akkuma namaatitti amma namni tokko yoo ilma dhalfate ilma isaa kana shakkee gara hakimaa fideetiniin jiiniin isaa maal akka fakkaataa ilma abbaa jedhaniitiin ijumaan laaluu oduu hin ta'in dhiiga isaa laalaniitiin addaan baasuun danda'amee jira. Biqiltuullee akkasumatti addaan baasani. Amma kana mukkana qoratameetiin yoo laalamu mukni kuni goommana yookaan goommanaa fi paappaayyee fuduraaf muduraan walitti baay'ee kan isatti dhiyaatu firri isaa akka obboleettii akka obboleessatti lakkaayamu jira kana. Mukni kuni fudurasi mudurasi. Akkamitti? Lamaanuu of keessaa qaba kaa. Qabiyyee isaa. Wanni firummaan isaatu firoomni isaatu jara kanaan waliin firaa'ume. Raafuu fi paappaayyeedhaan. Jarri kun immoo addunyaa irrattis beekama. Akka biyyaatittis akka ardiitittis beekama fuduraaf mudura yoo jenneetiin yaadannu kana wanni nutti dhufu. Kanaafuu haa ta'u malee yoo biqilu gadi fagaateetiin xaayoo adda addaa lafa keessaa baasa. Isa san filatee godhata. Of keessaa pirootiina baay'ee qaba. Kan nama guddisu jechaadha. Nyaata kana yoo laalle waan sadiif barbaanna. Nyaata humna akka nuu kennuuf tokko. Lammaffaa akka qaama keenya guddisuuf. Sadaffaa akka fayyaa keenya eeguuf. Fuduraaf mudurri warra fayyaa eegan. Dhibamaniitiin danqamuurra duraan dursaniitiin of eeggannoo godhuu
gara jedhu warri yaalaa isa san amma fuduraaf muduraa kana biqilchuuf immoo bishaan barbaada, bishaan baay'inaan barbaada. Wannumti raajii isa godheetu addunyaa irratti baay'ee beekamaa dhufaa deemu kun bishaan hanqachaa deemu kun inni lafa gammoojjii gubaa keessatti waan biqileetiniin latee argamuuf ammallee hadaaman illee baay'ee lafa bishaan qabdu jechuu miti kan asumaa kuttaniitiniin fiddanii ilaala akkamitti akka latee akka itti lateetiniin wannaa jedhu bishaan qusateetiniin qusachuu waan danda'uuf fakkeenyaaf timaatima guyyaa sadii yoo obaasne salaaxaa guyyaa sadii yoo obaasne kana ji'a lamatti waytii takkitti obaasne obaasuyyuu baannu latuu danda'a sirriitti lachisiisuudhaaf ji'a lama keessatti waytii tokko yoo obaasne akka biraatetti marga wannaan kana guddata. Kanaafuu wanni inni keessa jiru wanni inni of keessaa qabu sibiila baay'ee of keessaa qaba, ziinkii of keessaa qaba, waan adda addaa of keessaa qaba, qorichasi qorichoowwan amma Paastar Inistituutii keessatti hojjechuutti jiranii dhiiga akka ittisu, dhiibbaa dhiigaa akka ittisu, wannoollee sukkaarallee akka wannaa jedhu waan adda addaati irratti hantuuta irratti waan adda addaati irratti hojjetaniitiin amma dhigeenya keessatti ifa bahutti jira. Kanaafuu amma wanni kun nyaata looniti, nyaata namaati, gaaddisa, faayidaa guddaa fida, bishaan qusata. Kanaafuu amma waan qonna keessa jiran waan faayidaa guddaa nuu kennan mukni kun ilaal hin gamaggamama. Akka addunyaatittis mukni hin gamaggamama. Akka ardiitittis hin gamaggamama. Akka biyyaatitti yoo akka gamaggamamu godhe mukooleen ani amma qoradhu kana sabumti akka gamaggamuun godhaa ofii kiyyaafillee ka addunyaa sanillee itti malqee wal madaallee to'annoo jenna. Akka sangoonetiniin waggaa 15 dura garbii ka jedhatu tokkoffaa bahee amma haaluma baay'eedhaan fudhatameetu muka keessaa mukni tokkoffaan jedhameetiniin wannaa jedhu akka qorannoo kiyyaatitti mooringaa yookaan alakkoo muka kanatu amma faayidaa guddaa rakkina faayidaa walii galaa inni qabu kanaan immoo maaliin tokkoffaan jedhamu tokkoffaan kana kan biraa gaaddisa ta'a jennee kun immoo kun hurbuu isaati hurbuun isaa kun immoo laal akka gaafa hoolatitti akkanatti maramaa bakkee hudha qabu kana keessatti sanyii tokko of keessaa qaba amma as keessaa firii fuuneetiniin yoo cuunfine zayinni kanaatii fi zayitni ejersaa wal qulqullin isaa barbaadamni isaa haal tokko keessa jira sadarkaa tokko keessa jira kun immoo baay'inaan bishaan oduu baay'een barbaada oliiva oil jedhan saniin baay'ee walitti dhufa kanaafuu faayidaan isaa baay'eedha saniin dura immoo yoo daraaraa baasu yoo daraaru daraaraan sun immoo bona keessa daraaraa kanniisni damma irraa dammeessuu danda'a kanaafuu muk tokko faayidaa tokko callaa oduu hin ta'in faayidaa 2 3 4 5 faayidaa adda addaa yoo nuu kennuu danda'a isa san keessaa cuuffineetiniin akka cumaatis kabayu sun immoo bishaan qulqulleessa bishaan boora'ee qulqulleessa dhiba keessaa balleessa waan kana dur waytii fara'oon fa'a Museen waytii dhufe biyya Misiraatitti bishaan kanaan warri fara'oon bishaan guddaa garba daakan kana kan boora'eetiniin wannaa jedhee jiru kana qulqulleessaniitiniin haayilaandima amma dhuynu kana ka fakkeessaniin firii muka kanaatiin mukuma tokkicha kana qabanneetiniin rakkina nyaata loonii jalaa bahuu dandeenya rakkina nyaata namaa jalaa bahuu dandeenya rakkina dhibaa jalaa bahuu dandeenya rakkina damma dhabeennaa jalaa bahuu dandeenya rakkina qilleessaa faluu dandeenya. Hayyee isa kanarrattis qorannoowwan adda addaa geggeessaniitu jechuudha isarraa kaatanii nutti himtanii kanaan wal qabatees waamuma biqiltuu waa'ee bosonaa kanaan wal qabatee muka garbii irrattis qorannoo geggeessaniitu. Garbii garba lafa jalaa gayaa hundeen isaa garba lafa jalaa gayaa asuma amma kiiloomeetira 25 irratti naannoo Walancitiitii olii irratti bishaan qofforaniitiniin baasaniitiniin hoggaa bishaan san baasanii meetira 170 yookaan meetira 340 jechuu hagas keessa gadi fagaateet bishaan argama.
Bishaan san yoo baasan hidda argan. Hiddi sun bishaan waraabaa laala. Kanaafuu garbiin bishaan garba lafa jalaa gayaadha. Akka addunyaatti warri saayinsii garba lafa jalaa gayaa kanaaf baalli isaa yoo roobni roobe harca'aa ka jedhan. Isa sanirratti hundeesseetiin qorannoo adeemsisee jira bakkee 5tti, meetira 10tti, meetira 15tti, 20tti, 25tti, 30tti, muka 4 jalatti. Waan kana ifa baasuudhaaf. Kanaafuu wanni guddaan bicha bakkee adda addaa gayeetiniin oggaa biyyeen isii akka daakuutitti jijjiiramtu xaawoo wayii adda addaa qabdi hidda faca'u godhata, humna godhata, gadi deema, akkasumatti oduu deemuu garba lafa jala bira gaya. Kanaafuu wanni inni xaayoon inni fiduu danda'u xaayoo cimaadha. Maali bishaan kun yoo lafa seenu bara xaayoo adda addaa fudhateetiniin lafa keessa gadi seena. Lafa keessa gadi seeneetiniin gadi fagaata. Ka gadi fagaate kana deebisuu kan danda'u garbiif garbiidha. Akka addunyaatti walii galanii ani sanaan dura tokkoffaa jedheetiniin baasee tureeyyuu hin ta'u jedhanii na jalaa didanii amma immoo kanattu tokkoffaa jedhanii addunyaan itti walii gale. Amma immoo ani walii galtee sanillee itti waliin galu akka nam tokkootitti mirga kiyya qabee waan jedheeni tokkoffaan wama fe'ee ta'u jireenya amma keessa jiru kanatti mooringaa tokkoffaan. Garbiin lammaffaa ta'eetiniin hordofaa jira. Faayidaa inni kennu irratti. Faayidaa inni kennu faayidaa kana jiddu galeeffata ka gawwanu nama sa'a midhaanii. Uumamumtuu waan tokko akkamitti baalaansii goote yookiin wal madaalchisti kan jedhu saniin wal qabatee waan hunda hawaasa keessa afoolli ni jira. Afoola hawaasaa keessa jiru kanaan wal qabatees waan duratti haasofneet akka jira osoo mee daawwattoota keenyaaf shiinuu kaastanii jedhani. Egaa wanni guddaan maal inni beekuma sabaa kana laal waan adda addaati sirbaan ibsan afoolan ibsan afoolli jechuun immoo waan borugayu tokko waan dubbatu waan jiru tokko waan ibsu haqa tokko waan ibsu amma waan laayyee nutti fakkaatu ijoolleen baay'een amma yoo sirbanii sirbuu malee isumaaf dhiichisuuf ragaduu qofaa utuu hin ta'in waan hundee qabu tokko wanna jedhan amma ani haati tiyya gosni oboriidha. Oborii jechaan daraaraa yeroo dheeraadhaaf daraaru daraaraan kun bakkee 5tti addaan ba'a ilillii jennaa daraaraa jennaa habaaboo jennaa daraaraan jiddu galeessa kallacha jedhama oborii jedhama kallacha kallattii oborii akkasitti oborii jechaan daraartuu jechaadha gosa jennaa waa'ee oborii tokkoon na yaadachiiste. Birraa galtan immoo sanee galtan yaa gurraa loowwan oborii birraa siin gallu sanee siin gallu kaloo nutti bitanii boodarra ableedhan nu fixanii jedha. Kuni gaalaal afoola ta'eedini waa'ee loonii jaalala loonii haala itti ibsanii. Oboriin kuni gaara jala jira lafa qorraa jira bakkee qorraatitti loon gurraachatu horsiifama. Loon gurraachi kafanni gurraachi wanni gurraachi oo'a harkisa qorra balleessa. Kanaaf gurraaleen kun filameetiniin lafa baddaa diilallaatitti akka horan godhan achuma gadi bu'aniiti oborii gaditti immoo kasam jedhanii tulluu jaadaa ka biyya wayitii xaaliyaanii san wanni kun kaawwannu jedhe loon tulluu jaadaa arrawwan burree baandayyaase wal xurree jedhan. Amma lafa gammoojjititti yoo buute daalachaa diimachaa addaachaa deema. Boorana yoo dhayxe immoo adii ta'a. Amma ka biraate itti sii dabala. Gaaratti ol baasi muxaa gadi bobbaasi burree gaaratti ol baasi muxaa gaariin qorraa gaaratti ol baasi muxaan sun eegumarraa xiqqoo adii takka qabdi malee kun gurraacha. Gaaratti ol baasi muxaa daara na baasi surree daaran si baasa kutaa jedha. Kun amma jechuma jechaatitti wannu jedha. Garuu iikooloojii yookaan wanni tokko maaltu bakkee kana ta'aa jedhaniitiniin. Godaantullee yoo deema warri loon horsiisu kuni yeroo gannaati badda'oon daka kan buutu garoobni roobee qorru. Oggaa oo'e bakkumatti ol deebi'an. Kun immoo magrillee akka magru godhuudhaaf rotational grazing paddocking system isa jennu san isa haalsan bal'inaan istaabilishii godhan. Warri amma horsiisee bulaan haalli inni itti horsiisu lafatti itti dhiphatee waan adda addaa ta'e malee waan beekumarra hundaa'e saayinsiinuu waan biran geenye of keessaa qaban.
Aadaan kun gaalaal lafa qotuunis barbaachisaa moo Oromoo durichi maal jedhe lafa nama du'e awwaaluuf elbaasuuf qotaniitiin manaaf dallaa ijaaruuf malee habadan lafan qotanii jedhe. Maal taatan jedhan akkamitti akkana ta'an? Lakki dikeetu jira dikuma sanirra facaasna garbuu facaafna ayisaa facaafna aramaa irraa buqqisneeti saniin booddee midhaaniin gayaa jedhan. Amma addunyaan biyya Ameerikaatii dhufeetiin ziiroo tiileeji jedhaniitiin caffee donsaatitti ammallee lafa oduun qotiin kan facaasan saayinsiin amma fudhate. Saayinsiin kun duubatti deeme moo fuulduratti deeme? Dhuguma dubbachuuf. In beekuyyuu jecha ganaa fudhachaa jira. Kanaafuu waan aadaadhaa waan laayyeetti ilaaluun nurra hin jiru. Amma dhiyeenya keessatti naannoo Konsotitti, naannoo Affaaritti, naannoo adda addaatitti waa'ee aadarratti hundaa'e kana waan tokko tokko qorachuuf barbaada. Kanaaf waan maastarsii kiyya akka beekuuf osoo hin ta'in akka muhammayyummaatu wannuma jedhan sanuu waliin dubbachuuf danda'aaf. Sooshaal antiroopoolojii san kabarachaa ta'u jiru. Gara dhuunfaa keessanitti hin deebi'a obbo Dachaasa. Areedni keessan tun seenaa qabdi jedhan. Seenaa areeda kanaa natti himaa. Areeda kana abbaan kiyyallee hin biqilsaa akaakayyuun kiyyallee hima biqilchanii. Amma mucattiin tiyya ka durbaa haati manaa tiyyallee areedni kun haa haadamuu jedhaniitiin waan du'ee argama haaduu sirra jira. Ani hin barbaada mucaan dhiiraa kiyya ni barbaada hin haadamuu jedhame. Mee yaa jaran haateen isin lama nuyi lama waan kana haa hiinu. Waan adda addaatiniif wal dhaba haala itti hiikan siinarjii jedhamee negoosheeshinii maalooyishinii waan maraanuu wal dhaane you are right win-win situation tayuu didi. Waliigaluu dhabdan. Waliigaluu dhabdan. Kaan haa haadamu jedha. Ani fuula kiyya irratti mirga hin qabu. Haadachuu hin danda'u guddisuu hin danda'u. Ayi nu gammachiisu sirra jira. Mucattiin dubartii immoo quxusuu ana irra gammachiisu sirra jira haaduu qabda. Gurbaan immoo ni mufata. Kanaafuu dadhabee galeetiin mana qaama itti dhiqatan galee cinaa kan akkanuma haadee asiin kana haadee kinoo kuni keeti kuni ka mucaati. Akkanuma magaalas ba'ee akkanumatti deema. Gartokkeen kun haadamee? Haadamee ta'u. Suuraa waliin ka'ee jira ijoollee akkasumatti dhaabataniitiin boodarra gurbaan dhiiraa amma akkanatti namni sitti kolfaa ani amma hin kaasa wanna kiyya mormii kiyya bakka haaddadhu waytii biraa yoo biqilee wannaa jenna jedheeti haalsaniin booddee haadame. Waan kun amma waan laayyee nama fakkaata. Daa'ima guddisuun fedhii isaanii eeganii haamilee isaanii eeguun baay'ee rakkisaadha. Aadaa Booranaatitti daa'imni ittiin dubbatamu dubartii ittiin dubbatan akka feete godhuu dandeetti. Mana isii keessatti waan isiin barbaaddu san malee abbaan fe'ee waa godhuu hin danda'u. Dhiiras kan muuddu isii. Qorannoof wayita deemtanii uffattanii fakkaattaniiti kan qorannoo geessitan. Wanni guddaan ila wayitii qorannoo adeemsisu namni tokko saba beela baasuuf bishaan rakkinni adda addaa akka fooyya'uuf. Kuni amma ani kalaalu namni dadhabeetiin hin dhibame tokko du'uuf ka ta'e hakimatu wannaa jedha. Oduun du'ini nyaata gaarii qopheessaniitiin akka hin dhibamnee godhuu warra danda'u gayiin kenna. Kana kakanneetiniin hojjechuuf yoo ka deemnu ta'e saalan addaan hin baasnu, amantiin addaan hin baasnu, umriin addaan hin baasnu, lafaan fe'iin waan adda addaatiin addaan hin baasnu jedhee namni deemu of irraanfachuu irra jira. Ani warra musliimaa bira yoo dhaqe koofiyyaa godhadheetiin akkuma musliimaa san ta'eetiniin isaanuma wajjin jimma dhaqeetiniin waa'ee bunaa yoo qoran fakkaatteetiniin yoo nama kana wannoo jette amantii sirratti jaalala sirratti uumanii waan barbaadde odeeffannoon kun gara keetitti dhufa. Atillee jabaachaa deemta. Ani amma beekumni ani beeku kun kiyyaa miti. Ka isaaniit irra jiraan bu'urri isaani. Sanii yoo walitti makutummoo waliin makamee hagam guddata. Waan akkasii kana namni maroo namni hunduu haal kanaan oduu godhe
cinqama keessa jirru kana, rakkina keessa jirru kana, hongee keessa jirru kana, waan adda addaa kana jalaa, balaa kana jalaa bayuu hin dandeenya. Jaalala uumnee. Hayyee. Haa ta'u egaa yeroon keenyas nu daangesseerraa waan baay'ee kaasuu dandeenya ture. Daawwattoota keenya kabajanii as istuudiyoo Adaamaatti argamtanii daawwattoota keenya fi muuxannoof mudannoo qabdan gama ogummaa keessaniitis gama jiruuf jireenya dhuunfaa keessaniitinis jechuudha. Daawwattoota keenya fi muuxannoo keessan qooduu keessanii fi baay'ee galatooma isin jedha maqaa OBN. Galatooma ulfaadha.